Welcome to grade 9 biology. Today we learned about unit 4 part 1. So baga nagaan kara barnoota biology kutaa 9ffaa nagaan dhuftan. Har'a wanni barannu boqonnaa 4ffaa waa'ee reproduction yookaan waa'ee wal hormaataa paartii tokkoffaa hojii baranna jechuudha. Kanaafuu subscribe, like, share gochuu kan daganne jecha aga dhumatti akkan wajjin turtan isaan affeerra jechuudha. So let us move to our today's lesson. Our today's lesson is concerning with reproduction. Let us start with from introduction. Okay. When we start from reproduction, we start from 4.1 introduction. Let us start from 4.1 introduction to reproduction. We start from this question: what is reproduction? So reproduction is one of the unique characteristics of life. One of unique characteristics of life. So akkuma beekamu wal hormaan kun gaa amala adda ta'e kan lubbu qabeeyyii ibsu keessa isa tokko jechuudha. Amaloota lubbu qabeeyyii lubbu dhabeeyyii irraa adda baasu jechuudha. The ability of organism to reproduce, to form their own kind. Look. So dandeettii organismiin tokko fakkaattii fi ittiin organismiin kamiyyuu jechuudha. Whether they are microorganism, whether multicellular, and whether it is for all kinds of life entity. So this is one of the characteristics that best distinguish living things from non-living matter. Look, amali wal hormaataa kun amala isa addatee kan lubbu dhabeeyyii irraa ittiin adda baafnu keessa isa olaanaa fi isa jalqabaati jechuudha. So two modes of reproduction are recognized. So there are two modes of reproduction. So when we see one by one, there is asexual and sexual reproduction. In a sexual reproduction, so wal hormaata kana gosoota wal hormaataa kana bakka lamatti ilaalla jechuudha. Bakka lamatti adda baafnee bakka lama gurguddotti adda baafnee ilaalla jechuudha. Inni tokkoffaan asexual. Asexual jechuun saala malee wal horuu yoo ta'u, sexual jechuun immoo saala malee saalaan wal horuu jechuudha. Saalaan wal horuu, karaa saalaatiin wal horuu jechuudha. Orgaanizimoonni addunyaa kana gubbaa jiran kan ecosystem yookaan immoo sirna kamiyyuu keessa jiran, whether they are found in terrestrial habitat, iddoolee lafaa keessa jiraatu taate, akkasumas whether they are found in aquatic habitats, iddoolee bishaanoo keessa jiraatu haa ta'u, orgaanizimiin kamiyyuu jechuudha. Kan seelii baay'eetiif kan seelii qeenxee yookaan immoo unicellular haa ta'u, hundi orgaanizimoonni addunyaa kana gubbatti argaman hundi isaanii karaa lamaa kanaa wal horuu jechuudha. Asexual karaa saala malee, akkasumas sexual karaa saalaatiin jechuudha. Akkaataa wal hormaatiin lamaan kanatti hor hirree jechuudha. In asexual reproduction, karaa garee asexual reproduction yookaan immoo karaa wal hormaata saala maleetiin jechuudha. There is only one parent. Look, there is only one parent and with no special reproductive organs or cells. Akka seera yookaan immoo qajeelfama seera wal hormaata saala maleetti jechuudha. Wal hormaata saala maleetti Walormaa isaa malee kan hammatu kan inni giddu gala godhatu
orgaanizimii tokko yoo ta'u akkasumas qaamota wal hormaataa kan addatee special reproductive organs qaamota wal hormaataa yookaan seelota addatee kan sirna wal hormaataatiif fayyadan hin qabu jechuudha. Kana hammatu jechuudha. Orgaanizimii tokkotu yeroo umriin hormaata isaa geesse adda bahee lama ta'a yookaan sadii ta'a afur ta'a haala kanaan deema jechuudha. Qaamota wal hormaataa kan addatee kan seelota bifa seelitiin yookaan bifa qaamaatiin jiru kana hin hammatu jechuudha. Okay? Okay. Each organism is capable of producing identical copies. Look, organismiin karaa saala maleetti wal horuu kamiyyuu dandeettii identical copies yookaan immoo ifumaaf copy if godhee ifumuu qaba jechuudha. So identical copies of itself. Identical copies of itself. Okay? Identical copies of itself as soon as it became an adult. So, kana jechuudha maaliif orgaanizimiin tokko jechuudha. Fakkeenyaaf orgaanizimiin kun seelii yookaan orgaanizimii haa jennu fakkeenyaaf seelqeenxee bakteeriyaa haa jennu bakteeriyaan kun yeroo umrii isaa geesse adda bahee bakteeriyaa lama ta'a haa jennu bakteeriyaa lamaan kana ta'a jechuudha. Bakteeriyaa lamaan kana ta'uu kana jechuudha. Bakteeriyaan inni isa kanaa fi bakteeriyaan isa kunis isa haadha irraa uume kana wajjin similar identical koromozoomiitiin haa ta'u bocaan haa ta'u bifaan haa ta'u tokko tokko genetic trait qaama keessaa haa ta'u the same tokkuma jechuudha. Orgaanizima kanaatu haadha guddoo tokko yookaan seelii guddaa kanaatu seelii lamaan kana kan wal qixaa akkasumas seelii lamaan kan wal fakkaatu jechuudha. Isuma kanaatu jechuudha bakka koppii abba lamatti osoo wanti takka irraa jijjiiramne osoo genetic trait yookaan keessoon qaama jiinii isaa osoo jijjiiramne osoo bocni qaama gubbaa orgaanizimii hin jijjiiramne kromozoomii dabalatee jechuudha hundi isaa koppii ta'a jechuudha. Identical koppii jechuun kana jechuudha. Orgaanizimiin tokko yeroo umriin isaa geesse adda bahuudhaan orgaanizimii biraa yookaan ilmoo biraa seelii biraa kan yoo uumu seeliin irraa uumu sun koppii seelii isa dura jiruu saniiti jechuudha. So seeloonni lamaan argame kun haadha sanarraa argamanii seeloonni lamaan haadha sanarraa argame kun bocaan haa ta'u qabiyyee kromozoomiitiin haa ta'u keessoo fi gubbaa caasaa seelii saniitiin yookaan seelii orgaanizimii saniitiin haa ta'u tokko jechuudha. Kana jechuun identical copies of itself kennuun kana jechuudha. Akka seera saala maleetti wal hormaata saala maleetti jechuudha. So kana amalli saala malee keessatti argamu kun amala isa unique ta'e kan orgaanizimoota karaa saalaatii wal hormaata keessatti hin argamne jechuudha. Okay. Sexual reproduction as a rule. Look, in sexual reproduction karaa wal hormaata saalatti yoo as deebinu introduction isaa jechuudha. Sexual reproduction as a rule involves two parents. Wal hormaanni saalaa maatii lama yookaan immoo nama lama jidduu gaggeeffama jechuudha. Nama lama barbaachisaa jechuudha. Gaggeeffamuudhaaf ulaagaan seera wal hormaata saalaa bineensa lama kan saalaa dhiira fi dhalaa ta'ee jiru jechuudha. Fakkeenya nama yoo fudhannee namni tokko ilmoon namaa tokko yookaan daa'imni tokko argamuuf fakkeenyaaf isiniin amma barumsa kana dhaggeeffachaa jiruu fi anaa nama isinii dabarsaa jiru kunis argamuudhaaf nama lama nu barbaachisa haadha abbaa keenya irraa argamne jechuudha. So two parents yeroo jennu kana jechuudha. Wal hormaanni saalaa orgaanizimii lama kan sanyii takka ta'e kan saalaan tokko ta'e jidduutti gaggeeffamaa jechuudha. Kan saala garaagaraa qabu jechuudha. Dhiiraaf dhalaa ta'ee jiru jidduutti gaggeeffamuun seera wal hormaata sexual reproduction yookaan wal hormaata saalaati jechuudha. So each of which contribute special germ. Look, tokko maatiiwwan barbaachisoo kun namoonni barbaachisoo kun maal gumaachan? Special germ cells qaamota wal hormaata saalaa killee ta'uu danda'a akkasumas ispaarmii ta'uu danda'a jechuudha. Kana nu gumaachan jechuudha. Orgaanizimiin lamaan barbaachisu tokko ispaarmii qabaata tokko immoo killee qabaachuu dirqama ta'a jechuudha namni argamuudhaaf. So killee fi ispaarmii yeroo dhufu immoo injuneen fertilization uumamaa jechuudha. So some body for fertilization of develop into a new individual. Fertilization kara zygote kara embryo akkasitti embryonic development tartiiban deemamee gaa
namni tokko yookaan immoo daa'imni tokko yookaan bineensi tokko uumamaa jechuudha karaa saalaatiin. So kana jechuun gaa fakkeenya fertilizationiin tuni yoo qoqqoonnee bakka lamatti qoonna fertilizationii tana bakka lamatti qooduu dandeenya internal fertilization and external fertilization jechuu dandeenya jechuudha. Internal fertilization jechuun fertilizationii qaama bineensaa keessatti gaggeeffamtu kan qaama bineensaa keessatti yookaan immoo qaama dubartii qaama bineensa dhalaa san keessa gaggeeffamtu. Maaliif isparmiin qaama bineensaa keessa dhangala'ee isparmii bineensaa keessa dhangala'ee booda immoo killeen eessatti isparmii argatte qaama bineensaa keessatti argatte. So adeemsa fertilization kan akkanaatiin maal jennaan internal fertilization jennaan. Fertilization keessaa jennaan jechuudha. External fertilization jechuun immoo gosa fertilization akkamiiti? Maal godha? Isparmii fi killeen alatti wal qunnaman. Fakkeenyaaf bineensi lama yeroo wal qirqirse dhiirarraa isparmii facaa dubartiirraa yookaan immoo bineensa dhalaa irraa killeetu alatti ba'a. Karaa alatti baate qaama dubartii keessaa. San booda immoo isparmii fi killeen qaama bineensaa keessaa ba'an kun alatti wal qunnaman. Fakkeenyaaf qurxummii fi raachiif kanaa wal horan jechuudha. Maaliif yeroo isaa wal qirqirsan isparmiin dhiirti isparmii dhiirarraa qurxummii dhiirarraa isparmii yeroo bahu qurxummii dhalaatirraa killee ba'a jechuudha. Qaama isii keessa baati. San booda bishaan keessatti isparmii killee wal qunnamanii external fertilizationidhaan wal horan jechuudha organismoonni kun. So kana jechuudha jechuudha. Okay, when we come to with asexual reproduction as a main point, so what's common to all types of asexual reproduction? Wantoonni common ta'e yookaan immoo dhaabbataa ta'e kan organismoota gosoota asexual reproduction yookaan gosoota saalamalee wal qatee kam jechuudha isaati. Okay. Asexual reproduction is the production of individuals without gamete. Akkuma beekamu wal hormaata saalamalee jechuun adeemsa uumama organismoota kan osoo gaameetii yookaan immoo killee fi isparmii osoo hin barbaachisin organismiin tokko adeemsa itti uumamu jechuudha. Adeemsa saalamalee wal hormaata saalamalee jechuun maaliif killeen hin barbaachisu isparmiin hin barbaachisu organismiin tokko adda ba'ee ilmoo lama ta'a yookaan immoo seelii lama ta'a jechuudha. Adeemsa wal hormaata saalamalee asexual reproduction kan keessatti jechuudha. So it includes a number of distinct process. Maal hammata? Adeemsa distinct kan adeemsa processii distinct kan adda kan adeemsamu adeemsa karaa wal hormaata saalamalee kan keessatti jechuudha. All without involving sex. Look, tokkoon amaloonni yookaan immoo processing gaggeeffamtu osoo maali sex saala jechuudha. Saala organismii tokko osoo hin giddugalee hin godhatin yookaan immoo second parent jechuun organismiin tokko inni karaa saalamalee wal horuudhaaf organismii biraatti dhufee itti dabaluun barbaadu jechuudha. Ifumaaf organismii lama taate waan ta'eef. Okay. Asexual reproduction appears in bacteria and unicellular eukaryotic. Adeemsi asexual reproduction yookaan wal hormaata saalamalee kun kan inni argamu kan inni mul'atu bakteeriyaa keessatti ni mul'ata akkasumas unicellular eukaryotic bineensota akka protista kana unicellular eukaryotic yeroo jennu protista baanu keenya jechuudha garee mootummaa protistaadha jechuudha. And in many invertebrate look invertebrate yookaan immoo organismoota xixiqqaa ilbisoota garaagaraa kan dogoggoruu duddaa hin qabne hunda keessatti kan gaggeeffamu ta'uu isaati akkasumas in fungi fangasoota keessatti illee gaggeeffamu isaati akkasumas in plantis keessatti yookaan immoo biqiloota keessatti illee gaggeeffamaa jechuudha. So however asexual reproduction is absent among vertebrate. Look haa ta'u malee adeemsa wal hormaata saalamalee kun hin jiru maal keessatti vertebrateota yookaan immoo bineensota gugurdaa lafee dogoggoruu duddaa qaban vertebrateota jechuudha. Nama dabalatee bineensa hunda bineensa gugurdaa kun hunda jechuudha vertebratoonni kan ilaallatu kana keessatti asexual reproductioniin bakka hin qabu jechuudha. Organismiin kun maal wal horuu akka isaanan sexual reproductioniidhaan wal horuu jechuudha. Maal eenyu wal horaa? Vertebratoonni. Unique kan ta'e jechuudha. Vertebratoonni maal wal horan? Sexual reproductioniidhaan wal horan. Adeemsi asexual reproductioniidhaan
Sanyiilee bineensota vertebireetotaa keessa hin jiraatu jechuudha waamatti. Wanni si heddisanii boqo. Okay? Okay. The basic form of asexual reproduction is fishing. Adeemsi yookaan immoo gosoonni asexual reproduction dha. Keessaa tokko fishing dha. Fishing kun bakka lamatti hiruu dandeenya. Binary fishing and multiple fishing dha. Fishing gosa fishing lama kan adda baasuu qabna. Fishing binary fish yeroo jennu organismiin tokko karaa saala maleetti yeroo wal horu organismiin suni yeroo umriin wal hormaata isaa geesse maal godha? Maal godha? Bakka lamatti ba'a. Fakkeenyaaf organismiin tokko tokkichi kuni bakka lamatti ba'a. Bakka lama ba'u kan keessatti immoo organismiin irraa argamu kan seelii irraa argamu kun equal wal qixa saayisii wal qixa jechuudha. Okay? Bakka lamatti ba'uudhaan fakkeenyaaf bakteeriyaan kun yeroo amaddi bakteeriyaan gaa akkuma beekamu deega 20 wal hora. Bakteeriyaan duraa dhalate kun deega 20 booda bakteeriyaa lama ta'a. Bakteeriyaan lamaan kun immoo deebee deega 20 booda bakteeriyaa lama ta'a. Binary fishing jechuun akkana jechuudha. Adeemsa karaa lamaan adda baanee dabanii wal horuuti. Multiple fishing jechuun immoo organismiin tokko jechuudha. Organismiin tokko yeroo takkatti bakka hedduutti adda bahu. 4 bakka 5tti. Yeroo takkatti at the same time yeroo bakka hedduutti bahu multiple fishing jennaan jechuudha. Adeemsi multiple fishing dha kana jechuudha. Organismiin tokko yeroo takkatti bakka 4 bakka 5tti bakka 3 bakka 4 bakka 2 yeroo takkatti yeroo akkatti bahu bakka 2 olitti yeroo inni bahu jechuudha. Bakka 2 olitti 3 irraa eegalee haga fedhetti organismiin sun yeroo adda bahu adeemsi sun maal jennaan multiple fishing jennaan. Binary fishing jennu. Binary fishing immoo adeemsa lama wal horuuti. Lama wal horanii organismiin sun sanyii fi baay'isuuti. Multiple fishing jechuun immoo organismiin yeroo takkatti organismii 4 yookaan seelii 4 yeroo uumamu yookaan sanii ol yeroo uumamu adeemsi binary fishing dha. Bifa kanaan itti qabachuu qabdi jechuudha. Akkasumas budding karaa buddingitii wal horan jechuudha. Adeemsa wal hormaata sexual keessatti yookaan immoo wal hormaata saala malee keessatti. Akkasumas fragmentation ciccituudhaan kanaa wanni ta'a jechuudha. Okay, for example, fakkeenyaaf fudhannu. A small piece of stem planted in soil. Jirma mukaa tokko biyya keessa keenye jirmi biyya keessa keenye sun biyya jiidha qabdu keessa yeroo keenyu jirmi sun hidda baafatee guutumatti baala baafatee guutuu biqilaa yookaan complete plant biqiloota if danda'e waan hundaan if danda'e uumamaa jechuudha. Adeemsi kun adeemsi fragmentation jechuudha. Jirma mukaa tokko fakkeenya mukkeen yookaan immoo biqiloota jirmaa wal horan fuunee jirma isaanii kana biqila tokko murree jirma san bakka 10tti yoo ciccabsine mummurree jechuudha. Jirma san fuunee bakka 10 yoo dhaabne bakka 10 irratti biqila gosa sanii 10 argannaa jechuudha. So fragmentation jechuun akkana ati ciranii dhaabanii san booda immoo argachuu. So fakkeenyaaf shankoorri fakkeenya shankooroo fudhannee shakkoon jirmaa yoo wal horu jirma shukkuraa kana fuunee ciree bakka 4 bakka 10 yoo keenye shankoora 10 argannaa jechuudha. So kana fakkaata jechuudha. So arraafnuuf gaa yeroo itti aanu sagantaa biraatti nagaluu deebinutti nagaatti jennaa like fi subscribe gochuu hin dagatinaadha. Thank you for watching.